Ashama harka fuunii akkam jirtanii kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaayinaal ayyaana tasallaa jedhu jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtantis naa qaqqabu baga jiraattan baga geessan ayyaana faasigaa du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin baga sin ga'ee hundi keessanuu sin jedhaa egaa galata waaqayyoo maatii guutuu nu godhee waggaadhaan nu eegee ji'oota guyyoota hundaayyuu gargaarsa isaatiin har'aan nu eegee egaa kunooti. Hunduu maatii guutuudhaan dhufnee irraa hunduu tokko nagaa siniin jedhu egaa itti sin dabarsee nagaa baga geessanii hundumarraa fudhadhaa achiin booda walitti deebinaa siniin jedhaa nyaanni jira kaameeraa maaliin hin jiru sirriitti mul'achuu waan dideefidha booda nyaatas isinittan argisiisaa erguuyyuu hin naqinaa maal akka qophaa'e tokko isinittan argisiisaa siniin jedhaa karaa abbaa warraa. Ashamaa harka fuunee bakka jirti nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u jecha. Ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hundumti keessan baga ittiin sin ga'ee sinin jennaa nyaanni dhugaatiin qophaa'ee jira kottaa nyaannaa nabbita sabaa sinin yaannee jirra jedha biraammoo itti fufee. Hanna nagaa jedhiin kan Lidiyaan ganaadha. Lidiyaan waggaa baranaa sinin jetti har'aa fi malee. Baga du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos itti sin ga'ee. Ayyaana gaarii ijoollee goona ormaa keessa. Ayyaana gaarii siniif haa ta'u jedhiin. Warroonni abdii qabatanii goona ormaa keessa jiranii siniin haa ga'u jedhanii isaan guuttatu. Shamarran baay'eetu jira kan ijoollee qaban kan abbaa warraa qaban kan maatii isaanii dhiisanii tochitti goona ormaa keessa taa'anii viidiyoo kana ilaalan danuu jiru waan ta'eef isinis abdiidhaan ittiin isin haa ga'u jedhanii guyyaa tokko immoo. Akkuma nama kamuun kabajanii biyyatteedhaan. Egaa kana fakkaataa isiniin jedhaa barreen gaddaa yeroo kana Lidiyaan xiqqishoo turte baran ammoo kun olaal nama guddaa taatee teessee kun olaal taphachaa jirti. Isiniin jedhaa egaa maastikaa wajjin walitti wal lolaa jiru. Kanaadhaan isiniin jedhaa egaa waggaa baran ammoo ishiin baga isiniin ga'e afaan ishii hiikkattee isiniin jetti. Har'a nu akkatti teessee barreen gaddaammoo harkatti baattamteetidha daa'ima xiqqoodha argitanitti galata waaqayyo kana hundumaayyuu gargaarsa rabbiiti chaalenjii kan keessan nu dabarsee har'aan nu eegeessiniin jedha egaa manni ijoollee kan qalbiis nama fuudhu waan kaanitti wanneen ulaan akka obboleettiidhaanis walitti fidii maastikaa waliin jechaa Lidiyaan nama qallaalii miti afaanumaan dubbachuu dadhabde malee waan hundaafitte egaa. Haalli naa mijatee yeroo hunda maatii kokkatti qabattee nufu ijoolleen baay'ee daa'ima xiqqishuu wajjin mana oolta waan ta'eef viidiyoo nu hojjedhu jettanii haalumatu mijachuu didee egaa kaakun immoo ayyaana kanaan ayyaana faasigaa yookaan du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa eegallee tokko akkatti isinii dhufnee gizee biraatillee immoo isinii dhufnaa yeroodhaanii amma bakka jirtanitti ayyaana kana uffataa jedhaa isiniin jedhaa laalaayi viidiyoo kana laalaa. Akkasumas wal eebbisaa baga isiniin ga'e waliin jedhaa koomentii jalatti isiniin jechuun jaaladha. Egaa amma karaa nyaataatti ittan deebi'aa nyaataan isinitti argisiisaa erguun naqinaa tokko waanuma isin jaalattan waanuma isin hawwitan hundi isaayyuu isiniin jedha. Kana hunda mana koo keessatti manuma koo keessa jira ba'ee alaan finne waanuma mana koo keessa jiruun hojjedhee bareechee isa sanis hin laaltanii erguuyyuu hin naqinaa isiniin jedha. Egaa oddoo koo keessa tanaan duras isinitti argisiisan ture. Maal akka jiru amma isaanumarraa waan qopheesse immoo isinittan argisiisaa nyaata ayyaana guyyaa har'aatti qopheessinee erguuyyuu hin naqinaa egaa oyyee lalka harma dhakaa soosii sani irraa fagaachuun hin danda'amu. Wanni maaliin harmeedha ijoollee sitti kolfaa jirti laal ijoollee tiyya daa'imtiin dubbattuu jedhan laal hunduu warra achi keessa jiru. Tiyya daa'imtiin dubbattuu Lidiyaa irra bashtaa sin jechaa jiran. Qoy baga geessan jennaan sirriitti nyaata nyaata argisiisa. Nyaata argisiisa tananii ishi baqa ishi rabbashi. Baay'ee jedhimme nagaa jedhiin laa warra achi keessa rusan. Akkam jirtan jedhi akkam isin nagumaa jedhiin. Kunooti haala kanaanidha kanan qopheessee isiniin jechuun jaaladha. Egaa asitti maal inni hoo jettanii yoo harki keessa jala seenuu baate banee isinitti argisiisa.
asitti daabboo argaa jirtu, carraqsaan argaa jirtu, goomman haybiidhaan argaa jirtu, kitifoo argaa jirtu, qaywaxiin hin jira, haybiin hin jira. Kana keessaa wanti hunduyyuu waan mana koo keessatti jedhee isinitti dubbadhe keessaa jiraate taanan ani loonan qabaa. Kana gabaa baheen binnee hunda isaayyuu mana keessaa kanan hojjedheedha isiniin jechuun jaaladha. Egaa kana fakkaataa haalli guyyaa har'aa itti ayyaana dabarsaa jirru isiniin jedha. Bakka jirtanitti ayyaana gaarii isinii haa ta'u. Hedduun isin jaaladha, hedduun isin kabajaa. Yaada soggaa qabaattan ta'ee koomentii jalatti naa barreessaa. Egaa Liidiyaan daabboo gara tokko kuttee jirti. Daabboon maaf citellee oonaan jettan ta'e egaa daa'ima jechuun baay'ee beektu hundi keessanuyyuu waa'ee daa'imaa isiniin jedha. Maal akka ta'eyyuu hin beekan kutuudhaan alatti akkasii isiniin jechuun jaaladha. Egaa hagamooyyuu viidiyoo biraatti walitti deebinutti ayyaana gaarii bakka jirtanitti gola namaa keessattis warri kabajaa jirtan biyya keessattis warri kabajaa jirtan hedduu isin jaalannaa hedduu isin kabajna. Nagaa nuu taasiniin jechuun jaaladha. Baay'ee.